Jira jirtu kabajamtoota daawwattoota guyyaa irraa kabajamu bakka jirtan itti nagaan koo kabajaaf jaalalaa isiniifatu jecha ani kichuu keessan Biiniyaamii Maanaas akkuma beekamu guyyaa irraa kana ijoollee qaalii marsaa kana qabadhee isinii dhufeen jira keessummaan koo irraa nama addaati nama ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufa kanaaf amma xumuraatti akka nu hordoftan afeerraa kooti. Akkuma beekamu nama kabajaaf nama ajaa'ibaa tokko qabadhee dhufeen jira keessummaan koo irraa kunoo xiyyaaraan dhufaa jira booleetti bu'eera. Amma gara baabura inni famalee konkolaataan an deemu didee gara baabura nufaara sanyii Biraanuu sanyii bagana gaan dhufte akkam magaalaa akkam nool sanyii siidha magaalaati arboon gurraachofte wal fakkaannaa wal fakkaannu kabajamtoota daawwattoota koo kunoo waadaa koo eegee guyyaa irraa kana sanyii wajjin hin argamu. Sanyiin nama akkamiiti? Eessaa dhufee haala akkamiirra jira? Turtii gaarii. Sanyii baga nagaan dhufte. Baga nagaan mee. Akkamatti? Nagaa. Nagaadhaa? Uffata aadaa uffattee deemta. Ilkaan kee kun maal ta'eeti? Homaan taane? Bukkisteeti? Eessarraa dhufte? Eessarraa dhufte? Finfinnee. Finfinnee irraa dhufte? Kutaa meeqa baratta? Kutaa tokko. Sanyii Biraanuu naan jedhanii maqaa kaakayyuu geettinachuu dandeessaa? Biraanuu eenyuuti? Walqabaa. Walqabaa. Waan kufee jiru ture safara keessan? Naannoo keessan wanti kufee jiru jira ture? Maaliif walqabaa jedharree? Walqabaa jechuun hiikni isaa wanta tokko wal qabanii akka fayyisuuf. Wanta tokko tokko wal qabanii sakaan immoo gadi buusu jechuudha. Haa ta'u gaariidha. Gara gaaffii kootiitti darba. Sanyiin nama akkamiiti? Kutaa meeqa barataa? Kutaa meeqa barata? Kutaa tokko. Kutaa tokko. Ani immoo kutaa lama ba'an barata. Waggaa tokkoon caalame? Tole sanyii. Kan hin jedhume ati nagaadha miti? Nagaadha. Maatii kee keessaa namni baay'ee dafee haaru eenyudha? Daddafee kanaaru. Namu. Namni dafee haaru jiru? Gammaddanii jiraatu jechuudha. Tole gaariidha. Otoo ati hin dhalatiniin dur? Mana gaarte? Amma tuuti hin dhalanne ta'e bakka keenyu dhalata. Otoo ati harmee keetii hin dhalanne ta'e bakka kee namni dhalatu hin jiru? Bakka kiyya namni dhalatu. Namni bakka guutti dhalatu obboleettii kiyyaati. Bakka kee obboleettii kee dhalataa jiru. Maatiin keessan baay'inni isaanii meeqa? Wajjin afur. Si wajjin afur otoo ati hin dhalanne ta'e sadii jechuudha. Gaariidha. Nama akkamiitti beekta? Ogummaa akkamii fa'aa qabda? Mana barumsaa keessatti meeqa fa'aa baatee beekta? Mana barumsaatti shanaffaa bahee beeka. Shanaffaa tokko lama tokko na caalta. Ani immoo arfaffaa ba'an ture. Miti? Nyaata keessaa maal jaallatta baay'ee? Kan jaalladhu dinnicha. Dinnicha baay'ee jaallatta? Waaw namatti kanaaf baay'ee furdatte jechuudha. Ikoonoomii biyya kanaa keessatti ikkoo jechuudha. Ikoonoomii biyya kanaa keessatti namni furdaan nu barbaachisu beektee beekta? Eeni maal jechuudha namni? Nyaatee furdachuu danda'a garuu baay'isee nyaachuus amma otoo namni tokko nyaanni otoo dhufeefi fudhateetuma nyaata lammaffaa sin dabalata. Kanaaf dabalattee takaati kanaaf mana geessi. Ani waata Gaaffii bira gaafa abbeen kee fuudhee sarfatu. Gaafa abbeen kee fuudhee. gaafa abbeen kiyya fuudhe achirra jirtaa? Achirra jirtaa? Achi ol ilaaltaaf hin jechaa jira. Abbeen kee fuudhee sarfatu. Addis Ababaa turtee gaafa abbeen Addis Ababaa turte amma moo Finfinneerta jechuudha. Gaafa abbeen kee fuudhee Addis Ababaa amma moo Finfinneerta. Egaa yoo sobuu baadde gaafa harmeen kee barbaree nyaatanii garaa keessatti baay'ee si gubaa dhuguma ture. Si guba ture akkamitti? baay'ee na guba. Baay'ee si gubaa? Ani gaafa harmeen koo na deesse jechuudha.
Jaarkaanii beektaa biyya keenyatti dambacha jiru. Dugdarratti baatu beektaa? Eh. Isa baattee gaafa seen deemtu darraa ol qabanii rakka istoo dhiibaa ture. Akkamatti dhiibdee beektaa takka baatanii beeku? Gaafa baadheen beekaa. Garuu Harmeen kee baatanii beeku? Harmeen kee? Baatanii beeku? Eeyyee. Jireenya baadiyyaa moo magaalaa irra filatta? Jireenya baadiyyaa. Maaliif? Baadiyyaa nama baay'ee natti tola. Baay'ee tola? Ammam? Amma baay'een jaaladhutti. Baadiyyaa baay'ee jaalladha. Waaw baay'ee namatti tola. Ani immoo magaalaa paastee fa'aa jira. Biskuutii fa'aa jira. Kanaaf paasteetu jira magaalaa. Kanaaf baadiyyaan jaalladha. Amma tu jiraatu naan jette magaalaan jiraadha. Ispaaltiin. Ani akkamitti baadiyyaa jiraadha? Kana fakkaatu. Ati baadiyyaa jiraatu barbaadde? Atu magaalaa jiraatta. Aannan hin jaallatta? Aannan hin jaallatta? Xiqqoo. Akkamitti baadiyyaa jiraata nama aannan hin jaallanne? Ani amma tu baadiyyaa jiraadde aannan irratti ifaan dhugaa. Kan gaalanan dhugaa. Kan saawwanan dhugaa. Ani otoo argame yoo aannan amma seenaa kan gaangolii jira isa yoo nan barbaadan amma na foon birlee gurguramaa haa ta'u akkamati nagaa geeti baga nagaa taate gaafa guddattu maal ta'u barbaadda injiinar bara keenyatti injiinara ay ijoolli seena injiinara injiinara maaliif booko injiinara maaliif ta'u barbaadda injiinara kan maaliif injiinara kan mana ijaaru kan mana ijaaru mana maali jira manni diddiigamee dhume mana ijaaru mana akkamii fa'aa ijaaru barbaadde injiinar taate fooqii fi kan guddaa amma jireenya kanaan dhuguma fooqii ijaarratte yaaddaate eeni haa ta'u gaariidha irra caalaa amantiin kee maaliidha amantiin kiyya amansiisa maqaasaa sin dandeenya amansiisa ishi tole amansiisa faaruu moo sirba jaallatta sirba sirba moo faaruu jaallatta sirban sirba jaallatta sirba moo faaruu jaallatta faaruu faaruu gaarii anumtu muna lamaan wasaan jaalladha hin fakkaadhu hin fakkaatu faaruu immoo halfa yaadattani faaruu keessa kan olii birraa waan ajaa'ibaati waan ajaa'ibaa alii birraa jedhee faaruun eessaraa alii birraa jedhee faaruun eessara mee kan alii birraa faaruu beektu keessa takka Oshororo ya burtukaneo damma wala la besi budengale faru ha shaayere namichi faru da bud tole gaariidha akkamati nagaa oduchaan dhageen tureeni yeroo jedhanii mucaan kun waan ta'e wayi baay'ee danda'edha dandeettii addaa tokko qaba kan danda'an eebba eebba dandeessaa isa barbaanna minillee wanti biyya keenya rakkisaa jiru eebba dhabde ijoollee seenaa eebba dhabe inni guddaa inni xinnaan eebba barbaadeera dhaabadhu ure moosim geeffadhu eebbaa kun akkaan taasaa jirta mana koo gurri koon dhagaa ijji koo argaa akkas jedhe dhaabadhu na eebbistaa hayyee maal goona ree nutti akkuma nutti farra jettee kunoo itti fufikaa eebba oromoo turaba hayyaayee waaqoma waaqomama waaqa torban bareetina waaqa bokkuu gurraachaa waaqa jijoo gurraachaa waaqa caffeetumaa waaqa shanangida oromoo kan nagaa nu bulchitu kan nagaa nu bulchi dogoggora nu oolchi hamaa nurraa qabi tolaa nutti qabi xiqqaa nu guddis guddaa nu mul'is guddaa nu mul'is wanta qabnu nu bulchi rooba nagaa roobi baraa nagaa nu baasi gadaan kufa gabbinaa gara biraa kanuma eebba oromoo gudii eeyyeen hayyee
Boromo guji tu waqi arda waqi abba kame bokko kadi beduga kan garbana wa guji gurachati dagai tuno wat kan oleli tuno angkat kan gadi tuno angkat kan talala mana cuma tuno angkat salmale barri nagia naga bari nagia naga jarsi nagia naga jartin nagia naga ilmi nagia naga intali nagia naga karyomtu nagia naga kafurni nagia naga ucumtu nagia naga boban nagia naga galchumti nagia naga tiksole nagia naga ilma gadi nagia naga ardeya nagia naga bokko nagia naga korodoro nagia naga korontenya martinu nagia gedang kufa gabbina naga baay'ee galatoomi akkani jedhu nuyi oluma baanaanii sakanis abeennaa miti eessatti barteeti eenyu si barsiise keejittiin baradhe waraqata nu kennanii achumaan isa kana shaakalaa eebbisamu jedhanii achumaan anis eebbisuu sanan jalqabe achumaan kan booranaa tokko nan qabaa achumaan kan booranaa sana kecha kan gujiif kan tullamaa irratti dabalee achumaan kan gujiif kan tullamaa sana beeknaan eebbisuun danda'e. baay'ee namatti tola waaw galatoomi ishii baay'ee dandeessaane anamma naannoo 40 wayii ga'uuf umuriin koo toora 2 dandeen jedhu ijoolleen seenaa waan nama dhibuudha jechuudha baay'ee sammuu keessa nurraa fagaateera yeroo faan kanu qabu baay'ee gobosiidhaa jabaadhuu itti fufii kanumaan itti fufii dhaabbachuun qabu kan kana caalu kan kana caalu sirraa jenna kan kana caalu sirraa dhaga'uu barbaannaa gara miidiyaa keenyaa dhuftee ogummaa kee kanaan nu bohaarsuu keetiif baay'ee galatoomi baay'ee sitti gammadne Oromoo guutuu sitti gammadee waaw galatoomi ishii baay'een si jaalladha baay'een si kabaja sanyii. Awunet kam nagara mana rabai istibare dera isa demo asman rabai bari dinir asman rabai bari dera asasini dimno la rajole sena awunet nama kamiti esarra dufte kan jedus gafin jira esarra dufte ani asiso sinna dana alam gana orang mefisa alamu magana atau ini saya nak pun nanggaru bani alam gana rufte barattu namu bersihtu anu bersihtu nak fakati java mau fata adi fatte dem tu bersihtu ya fakati atau barattu kuta mekati awi barattu kuta saditi anu kuta prepara ugu mata koni sikane jarsa amana gawa kamiti kuta ha jarsa nama sial ke? Afi dufte atau Ausha makan ke bayi bareda nama situ mebe ka? Nanti situ. Army ke bayi jalan letak. Bayi jalan letak army ke? Kabit. Kastu. Jalan lep sabu. Amat abeg jalan tuju. Army ko bayi jalan dah jati. Walkit ano season jalan nama gurraachar gide beekta eessatti ijoon duwwaatiin argite anuma asittiin argatte seen ka'ee sokkuuf kee haa ta'u tor Awusha baadiyyaa moo magaalaa jiraattu magaalaa ijoollee gatarii fakkaata maalkoot fakkaata maalkeetu fakkaata waan hundisaa ijoollee magaalaa fakkaata atau awini barattu cimtuudhaan jedhan meeqafaa baate beekta ani sadaffaa waaw baay'ee namatti tola akkuma qoodee jechuudha ani ijoollee 59 irratti gaaf tokko 59 ba'e waan akkamitti baay'ee cimaa miti gadi buute nama 59 moo gadi bu'ee nama maaliif akkamitti yoo jette
صدمي أفتني شنفان قد بوادا قد نمال تبينا نزين هذا فتمرا بعض أنا بري تمرا بيجون ريفنا قال لا أي جول زينا أو شيء هذا كيس مال جالتا أني رافو Isatti wanta kannu gurraacha silaa yoo gurraacha kana sitti fakkaatan raafuu dhalaa wanta kanna godhe jaalatin filannoo keessa reessi gara biraa muuzii jimmaa beettee deemtee beektaa muuzii akkamitti jaalatte haati koo deemtee beekti haati kee daldala daldaltee armee kee lakki hojii mootummaa hojjetu hojii mootummaa waa'ee namatti tola atoo kan dhuunfaa jetta mana keessa namni dafee haaru eenyudha haadha koo baay'ee aarti baay'ee sinaarti malee xiqqoo isheeti garuu akkaataan kee ruwwee beeni beeka eenyu haadha kee akkamitti reeba akkamitti akkasitti qaba kan sitti agarsiisa akkasitti reeba haadha lakki sitti agarsiisuuf jedheen guyyaa dhaloota keetii irratti kennaa wayisii kenname beeka kennaa akkamii kennaa mana sarri waaw maal fakkaata cuquliisa haasaa kana eessaa fuutuus hin ijoolleesseedha waaqarraa nuuf kenname achii kenname gaariidha nuun kennuu reen immoo nuus sinibissii kenna naa kan attaarilaa waaw baay'ee namatti tola namni biraa sitti mee beekaa gurri kee kun baay'ee guddaadha guddaa akka teessitti manii maaliif daftee waa dhageessaa jechuudha sirriitti dhageessaa waaw bareedaadha awwi hiyyeessa argite beektaa hiyyeessa jechuun nama akkamii nama daandiirra taa'ee kadhatu hiyyeessa jedhama sooressa jechuun nama waa baay'ee qabu maal fa'a mana konkolaataa maaloodha mana konkolaataa isa piippiit godha deemanii lakki isa kamire isa guddaa Hilux maal jettu maqaa isaa Hilux gannaan darbu ingiliz oromiffaan hin qabu Hilux yeroo guddattu maal ta'uu barbaadda ani saayintistii maaluma goonan jedheen saayintistii mee saayintistii moo maal jette saayintistii maal naa dhufa naan dhufu maaliif zeeroo nakaati mirruu haa ta'u saayintistii ta'uu barbaada saayintistii akkamii ta'uu barbaada kan maalii kan laaboraatoorii keessa hojjetu ala isaatti nan qacabtuu gaafa san namni hin deessita ala isaatti waaw baay'ee namatti tola afaan ingiliffaan dandeessaa anan caaltu garuu an baay'een cimaa dabar ingiliffa gaaf tokko kaanaadaa dhaqee jechuudhaaf ziis raayitannaan hundumtuu lafaa kee ingiliffa kootti baay'ee gammade amma immoo gaafa Itoophiyaa dhabu Mr. Bean naan jedha yaalte beektaa koomedii Mr. Bean naan jedha maal jechuudha deegaa ani Mr. Bean maqaa namaatti beeka tole de gaafa lamaa ingiliffa san gaafa saaseedha mee ingiliffa keessa maal waan baay'ee dandeessu waan baay'ee yeroo baay'ee jechichisitti tolu jecha ingiliffa kan baay'ee tolu okay gara biraa yes I can tii moo maal dhudu yes I can maqaa namaati lakki jechoota ingiliffaati jechoota ingiliffaa mee gara biraa wantoonni kana fakkaatanis ni jiru haasaan itti kee jira kan hin jedhu ati maal baay'ee dandeessan baay'ee nan dandeessu ani fakkii baay'ee dandeessan fakkii sin kaastaa kan hin dhagee immoo walaloo baay'ee dandeessi ingiliffaan baay'ee dandeessi jedhan mee walaloo zaskuulidha waa'ee barumsaa waliin qabatedha ayyee itti nuuf hufe Thank you for this chance. My name is Awani Garma. I present for you
point. My point is the school. The school is like a market, a place where birds and the sailors working towards both for their profit. People from different walks of life pass some for talk, some for jokes, beautifully, some for purpose. Crowds in a hurry towards the ones who walk purposefully, who are wise and intelligently. Time and the time sees, wait no man. Feel their pockets, feel their needs, assure their hopes early. The wise against some others, who are with full freedom. Who are with full freedom. Get one early and get back to late. Staggers here and there, adding their regards. Crowds from different walks of life pass the same way through centuries. Both earned their profits. Thank you for attention. Wow. Galatoon si baay'ee. Isinis galatoon. Jirra jirtu kabajamtoota daawwattoota koo guyyaarraa kana qophii ajaa'ibaa qophii ijoollee qaalii koo qabadhee isinii dhufee jira. Ijoolleen qaalii koo har'aa kun eenyudha laata? Afeerraa kun keessummaan koo kabajaarraa naafis lammi baga nagaadha kam nagaadha hai naafis akkamitti mana binees kan kee dhibboota seenaa jireenyi naafis akkam Nagaati. galee joolkaas nagaadha Nagaadha. mana binees kee baay'ee gurguddaadha kanuma keeti malee isa seenaa miti waaw namatti tola inni gurra keetti kun immoo maal jedhama qaasa Kanuma gurratti kaawwamu kan gurraa jedhama eessarraa dhuftee naafi eenyuuti amma kaakayyuu maqaa abbaa keenyatti maqaan kiyya Naafis Lammii Kabbadaadha. Kan dhufe waatoo mana barumsaa malee waatoorraan dhufe. alam ganaa jechuudha jamoo darbiteeti waaw namatti tolaani barattuu cimtuudha moo giddu galeettiidha moo dubbattaftuudha giddu galeettiidha iji kee faan baay'ee bareeda sitti banii beeku takka hin beekani kanaaf baay'ee bareeda na sitti jechuudha gaaffii kootti darbaan magaalaa guddittii oromiyaa maali? Finfinnee eebra kan jedhee waaw namatti tola amma tu daawwadhu siin jedhani eessa deemta daawwannaadhaaf bishooftu baay'ee jaallattaa waaw namatti tolaani gara biraa gaaffii koo biraa namni tokko yoo maal qabaate sooressa jedhama qabeenya akkamii mana konkolaataa fi kanneen kana fakkaatan sooressa jechuudha fakkaattu fuula namarraa soorummaan hin beekama maaliif fakkaatani sooressa sin jedhamtu hiyyeessa sin jedhamtu giddu magaleessa ay carraaqo maaliif akkamitti akkanaan jettaan sooressadheen biyya kana keessatti sooressadheen joombeniyyuu naa bilbileena shoombeniyyuu an sooressadhaa jedhee shoombeen naa bilbilee eegan shoombee beektaa joo baayidenoo hiriyaa kootiin naa bilbilee si waamanaan jedhee hojiin guddanne beektee guddattis kakkan sooressa taata sooressa akkamitti hiyyeessanaan jetta tana akkamitti na jiddu galeessan dhaabduu gaaffii kan lakkin dhaabee natti fufuure lammata gara akkaminaan hin jenne jiru
iyyummaa qabsii moo iyyummaa sammuu caala? Iyyummaa qabsii moo kan sammuu caala? Iyyummaa qarshii moo kan sammuu caala? Namni tokko fakkeenyaaf sammuudhaan hiyyeessa ta'u moo qarshiidhaan hiyyeessa ta'utu irra wayya? Qarshiidhaan hiyyeessa ta'uu wayya. Ati dhimma qabdaa? An qarshii qaba chaanchira bar sammuudhaan hiyyeessa taate maali garaagarummaan isaa? Yoo qarshii argatte maal ana akkamitti hojjetta? Sammuudhaan immoo guutuu taate sammuudhaan guutuu taate immoo qarshiisan akkamitti akka itti fayyadamuu qabdu waan sammuu keessatti muufu yoommoo sammuudhaan duwwaa taate qarshii baay'ee qabatte qarshiisan maaliin akka gootu hin beekamu. Isaaf akka maal qarshiisan lafatti gootaa jechuudha. Qarshii kan qarshiin dhiisee nama kan sammuu ta'e godha dura isa orma. Ayyesi wayya. Naa wayya silaawwan qabdu jettee dhiga. Yaa barara. Mana barnootaa keessatti sa'aatii akkamiitu baay'ee tola? Sa'aatii raftiiti moo sa'aatii barnootaati moo? Yeroo barnoota. Baay'ee tola? Sa'aatii waa nyaattanoo sinitti hin tolu? Nyaanni maal godha? Maal barnooti maal godha? Maal godha barnooti? Barnoonni barattee bakka guddaa ga'uu dandeessa. Otoo baratiin immoo bakka guddaa ga'uu hin dandeessu. Tole baay'ee namatti tola. Gaaffii waa masi gaafadhu hin dhafe. Baay'ee natti cimteeni. Mana ciraa deemtee beektaa? Mana ciraa deemtee beektu? Ammatu si waamanii. Mana ciraatti ammatu si waamanii. Maal fuutee dha? Manis hin beekamu ammaaf godhees hin jiru. Heerumteen beektu? Barachaa hin jiran. Hin heerumne? Barachaa jirtaa? Hanoonaa galuu waliin naanis gaafadhe. Dhiira moo durbaati? Kanatti na argitee beekuu dandeessa. Kartiin? Irratti maal nama? Irratti maal nama? Hawwineeti siin jedhe ka hawwineet maqaa dhiiraas jira. Mataan kee Rifeensa maal dhiirri gurguddifachuu rifeensa? akka dubartiitti hin guddifatu. Kan dhiiraas akka ofiitti malee. Kanaafatti dhiira kan? Lakki. Dhiira kaati kanaaf? Maali ebe? Eessitti? Ofumaan of beeka. Ofiin of beektaa? Haa ta'u sammuu ishee. Maatii kee keessaa namni baay'ee dafee aaru hin jiru. Baay'ee harka? Gaafa aartu maal fa'aa goota? Maal fa'aa goota gaafa aartu? Obboleessa kiyya xiqqeessa. Rokottaa? Gaafa harmeen kee heeruman eessa ta'a? Gaafa harmeen kee heeruman eessa jirtu? Hin jiru. Maaf hin jirtu? Addunyaa kana keessa hin jiru. Awurooppaa turte? Gaafas ma Awurooppaa turte gaafa harmeen kee abbeen kee zargii godhate cara godhatee fuudhe moo akkasumatti karaa boroo seedhan fuudhe? Hin beeku qabxanuu hin beeka. Gaafa harmeen koo heerumte dhagaawwan irra taa'ee ni jaalata. Yeroo gara harmee keetii keessa turte gaafa barbaree nyaatan si guba ture? Si guba ture gaafa barbaree nyaatan? Maalis na guba. Sin gubu? Hin guba. Homaa nan guba. Gaariidha akkas taanaan gaariidha. Godinaalee Oromiyaa jiran keessaa godinatti baay'ee jaallattu. Naannoo kan baay'ee jaallattu. Naannoo Wallagga. Wallaggaa buunaa qallaniin mandara jooseen argaa dhuftaa halkaniin gandarra loote akkasidha. Wallaggaa baay'ee jaallattu. Akkamitti jaallachuu dandeesse Wallagga? Akkamitti jaallachuu dandeesse? Maaliin jaallattu? Sirba isaatiin hin jaalladha. Garuu dhaqeen beeku godinaalee Oromiyaa hundaa deemuun beeku garuu sirba isaaniitti sirbanii fi Wallagga ta'uu isaan isa jaalachuun isa jaalladha. Sirba isaaniitiin Wallaggaa baay'ee jaallatta jechuudha. Oromiyaa keessa Wallaggi baay'ee sitti tola. Budeemti akkamam? Budeemti sitti tola? Dhattee ilaaluu barbaadde? Sirba Wallaggaa tokko kan baay'ee jaallattu. Sirba anda. Kan baay'ee jaallattu tokkoo fi kan baay'ee jaallattu jiru. Kan jaallattu kana caalu. Maal jedhu? Maashako har'a geessa bunaa. Maashako qal'aa jechuun jataa. Maashako qal'aa jechuun jataa. Maashako namni michuu hin qabne. Maashako kophaa dudubbataa. Maashako kophaa dudubbataa.
Maashakoo namni huccuu qabu. Maashakoo hammatee dhungataa. Maashakoo hammatee dhungataa. Jimma jirtatti qubasi qaba. Biyya fagaanne yaada keetana ni qaba gunguma malee muraani. Waaw baay'ee namatti tolu. Maali jaallatsi qabee? Lakki sirbu. Sirba. Artistoota Oromoo keessaa kanatti baay'ee jaallattu. Alii Birraa. Alii Birraa. Sirba isaa tokko mee yaadachiisi. Sirba isaa. Aabaa. Jennee baana. Kanumaan jalqabna. Afaanuma keenyaan katabne dubbi. Afaanuma Waaw keenyaan. namatti tola. Baay'ee namatti tolaa. Sirba ani dur yeroon baradhu baay'een jaalladha. Waaw. Wal fakkaan akkam? Anis nan jaalladha. Haa ta'u. Dubbii koo barbaadaa ta'e jedhama. Harmeen kee mana keessa hojii akkamii hojjechuu jaallattu? Hojii akkamii hojjechuu jaallattu? Hundumaan jaalladha. Hojii isheen hojjettu keessa wanti baay'ee tolu. Eh? Wanti baay'ee tolu. Yeroo sun nyaata hojjetu. Yeroo isin nyaata hojjettu baay'ee tola. Isin waa'ima kanaati. Waa'ima kanaati ijoolleen seena. Nama gargaarte beektaa? Ayya. Nama akkamii? Maaliin gargaarte? Haadha hojiidhaan gargaaran. Hojiidhaan gargaarte. Amma tu namni qarshii miliyoona tokko sii kennee maaliif gootu? Naa kennitu sitti agarsiisa. Namni dhiibbaa dhiigaafaa qaba. Kufuu danda'a bara. Amma siifan kennaan ta'e. Akkamitti naa kennettaa nama kana miicee uffatudha bara. Kana miicee uffata miicee. Jireenya seete miicee uffachaa dha. Maaliif nagaa ture? Amma tu namni sii kenneen jedheem sooressa Oromiyaa kun baay'eedha. Amma tu qarshii miliyoona tokko namni sii kennee maaliin gootu? Akkamitti eessaaf deessii kennan? Maaliif nagaa guddaaree argana? Qaseetta malaa ilaa. Kiti kakkanatti nan Kuma 100, kuma 200, kuma 300. Ilaa qaseetta. Amma waan akka fudhatteetti yaadiiti maaliin gootu? Miliyoona tokko baatee salaammata sii kenna. Barnoota miti bara. Barnoota dhiibbaa. Anoo keekii mafaa ittiin bitadhaa itti inni eegaa ture. Haa ta'u sammuu. Haa ijoollee seera. Sanis nan bitadha. Haa ta'u sammuu. Barnoota keessa maal jaallatta? Barnoota hundaan ni jaalladha. Hunduma isaanii jaallatta? Ani immoo afaan Oromoon baay'ee jaallatta. Barnootni tokko guddaa tokko xiqqaa jedhanii addaan hin baasan. Kanaafuu barnoota xiqquma jaallachuutu Gadaa jechuun maal jechuudha? Gadaa jechuun maal jechuudha? gadaa jechuun sirna abbaa sirna Oromoo kan ta'e Sirna waa. Gabaadha ishee? Gaaffii tokko si gaafata. Uummati magaalaa Finfinnee yeroo baay'ee maal rakkatu jettee yaadda? Rakkinni isaanii maaliidha? taaksii akkuma zayitiis akkuma daabboo hiriiru. Akka zayitii fi akka daabboo hiriiru. Akkam gooniin jedheeman. Anumtuu laa sa'aatii lamaan ba'anii sa'aatii 8 asii. Sa'aatii 4 karaa irratti gube taaksii. Kanaaf maaltu furmaata taattee yaadda? Maaltu furmaata taattee yaadda? Konkolaataa bitachuuf qarshii hin qabdu. Maal goon? Barnoota baratanii achiin hojii argatu hojii isaanii immoo taaksii yookaan immoo konkolaataa bitatanii deemtu. Kanaaf inni jalqabaa maaloodha? Waaw. Tole baay'ee namatti tola. Gaaffii koo gabbaa. Bakka kana dhufuu keetti baay'ee gammadde maal sitti dhaga'ame? Gammachuu? Gammadaa sitti dhaga'ame? Tokkuma gammachuu gammachuu. Tokkuma. Amma tuukaani bashannana deemisiin jedhani eessa deemta Oromiyaa kana keessa? Eessa deemta? Eessa deemta mee bashannana deemisiin? Sirna isaanii yaadatti an gaafatan argeettu itti yaadatan arargee hawwataa jedha gaariidha jaalallis qabee beekaa arma eegeen jaallatta jechuu barbaade maanni irratti qabe hoolitti jijjiiramne ta'u diraamaa yookaan koomedii afaan Oromoo keessaa kan itti baay'ee jaallatta kabbitoo kabbee baay'ee jaallatta waaw namatti tola hojii isaa keessaa ni kan yaadatu
hojii baay'ee ta'a yaade. Jiraanin laalaan ture. Ah. Hojiin immoo mana keenya keessa waan hin jirreefu amma laaluu isheen jira arraafadhuun. Biyya Gambeela jedhamu beektaa? Biyya Gambeela jedhamu beektaa? Gambeella? Gambeella. Dhageen beeka. Dhageen hin beeka. Dhageessee beekta maali? Sirbaan immoo maaliif dhageesse? Namoonni achi jiran gugurraacha. Fakkeenyaaf akka keessa. Namachi jiru akka nama akkaataa? Gara bira. Sirba isaanii. Sirba isaanii keessa. Gambeellaa sirraa nyaattee dhugeeraa. Hin beektu? Waaw namatti tola. Garuu sana haarofituudhaan. Akkamitti nama akka kee jiraan an Gambeellaan dhufeera? Hin fakkaatu. Hin fakkaatu. Amma gaafa teessee ilaaltu jireenyi biyya kanaa mi'aa jira moo rakkasaa jira? Jireenyi biyya kanaa amma gaafa teessee ilaaltu mi'aa jira moo rakkasaa jira? Mi'aa jira. Mi'aa jira baay'ee mi'aa jira maaltu mi'aa maaltu baay'ee gatiisaa ol ka'e? Maaltu baay'ee gatiisaa ol ka'e? Sukkaara. Sukkaara? Yookaan zayita. Eenyuma sitti mee sukkaara dursiinii lama maankaa lamaanitu buna dhugna dur amma garuu maankaa tokko xaaf goone baana malee hin ta'u. Zayitiin immoo eessa taabeetta dur zayitiin mana keenya jechuudha. Lafuma argite keessa akkasiin keessa akkasiin amma garuu ol baasteetu biittee mataarra keessaan mataasaa maaliif ettee na gaafachuun kee gaarii ana moo situ na eenyudha abbaan namni gaafata maaliif jechuun kee gaariidha jalaan urteedha akkasitti qabdi akka datti qofa na booddee ittiin hojjetta malee itti naquun hin jiru akkas akka dhufe gombisee jiru eenyu sitti akka zayitiif sukkaaruu nyaa'e. Ofii kiyyaa fi mana gurgurtaa deemee gaafadhe malee amtumtu. Ijoollee seena. Shoombee beektaa jechuudha. Hin beeku. Baaraak Obaamaa. Hin beeku. Hin beeku. Biiniyaaminoo. Nan beeka. Eessatti? Asitti. Neer. Kennaa sun beeka. Umurii koo tilmaamuu dandeessaa? Mee? Shantama hin taatu? Shantama. Karaa kamiin nama sobsiifna? Shantama? Hin fakkaataan beeku. Baay'ee rakkisaa. Mee waan baay'ee dandeessu keessa? Walal baay'ee dandeessu. Walaloo kaayyoo jedhu. Kaayyoo kan jedhu? Walaloo walaleessaa gurra naaf ergisaa gurra qofaan nuti afaan callisaa mata duree walaloo kiyyaa kaayyoo. Hin gaddu maafan gaddaa nan burraaqaa nan gammadaa abdiin qaba ilmaan sabaa kaayyoon qaba kaayyoo jabaa kaayyoo dhugaa nu xannooftee abjuu mandhee jabeeffattee mul'ata edda ishee loofattee hawwiin mana guuttee abdiin qaba ilmaan sabaa kaayyoo keetiif nan dadhaba dhagahamee yaalamni koo nan dubbadhaa wanta tokko lammiin keenya haa cuuccamee aadaan keenya ukkaamamee afaan keenya wallaalamee dhaggaadiinni nurraa ka'ee bahamti nutti bo'ee bahamti nutti bo'ee amma keessatti. Baay'ee namatti tola. Jabaadhu isheen kanarra caalchisiitii jabaadhu. Kan hin jedhu zayitiin amma mi'aa jiratte mee maaltu taatta gara fuulduraatti maaltu taatte yaadde? Maaltu taatte yaadde? Zayitiin oo mi'aa jira namnis mi'aa'uun isaa nafu ka maaltu ta'a jettee yaadda bakka? Toora kaseettee yaadda? Biyyi kun amma gara kamitti adeemaa jirte yaadda? Gara samiitti kan deemantu fakkaataa jira. Waan ati barri jiru sitti fakkaata? Deebi'emmoo gad deebi'attee yaadda gara samii ga'e kun? Gad deebi'attee yaadda? Amma tuuma torban tokko biyya kana bulchisiin jirani maal goota? Torban tokkoo fi waan hundaa achirra samiirra kan jiru san lafatti gadi buusta. Warra lafa jiru mool baastaa? Waaw baay'ee namatti tola jabaadhu ishee galatoomti.